Yaana nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam fayyaa keessanii jirtu galata gooftaa. Ani nagaa kiyyadha. Guyyaa har'aa immoo ilaa shoorbaadha, mokorooniidha, akkasumas jubiniyyeedha. Kushinaatti galee hojii eegalee jira. Kottaa haa jennu guumu. Kinoo ilaala hilaal jedhama ramadaana keessaa. Kuni hiika qaba waan isaa jechuudha. Kana fakkaata. Kanammoo akkamitti murtee yeroo jettan immoo kun finjaala jechuudha. Kun finjaala kun keessee kaayera. Akkasittiin hilaala godhee jira. Hilaala jedhama kuni akka ramadaana kana keessa kun akkana kanatti hilaala kunnaa jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'e baay'ee na haaluma kanaani ammoo as dabarreetiini. Kuno asillee shorbaa jechaan jira. Yeroo jalqaba shorbaa isaa jammaree viidiyoo waraabuu hin dandeenye natti iyyoo waan jiraniif sagalee itti dubbadhuu qabu. Asumaanis immoo kuno mokorooniyaallee asirraan irra kaawwadheen jira. Asumaan immoo kuno zayitii kiyyaa hani wanti qopheeffadhee jira hani hilaalisa. Kuno amma zayitiin kiyyaa naa ho'ee jira. Kuno suuta jedha akkasittiin keessa kaaha. Baay'ee salphaadha. Viidiyoo yeroon bukoo bukeessu yeroon hundumaa godhu waraabuu fi xiqqoo gaayaa'u wantiidha. Viidiyoo natti hin tolu waan ta'eef. Kunoo as gahee jira haala kanaanii. Baay'ee isin fudhatu daddafamee akkuma geemaatiitti jechuudha. Daddafameetidha. Hojiin isaas immoo baay'ee salphaa. Bukoosaa yeroo bukeeffattanii halii boodaraa milaaga 3 akkasumas immoo hamiiraa yookiin irshoo milaaga 1 ashaboo milaaga walakkaa maanka walakkaa jechuu gooti. Sukkaara immoo finjaala 1 yookiin shinii 1 jechuudha. San booddee jubina milaagaa 2. Jubini inni beektu jubina milaagaa 2 itti gootanii bukeessitanii yeroo kof jedhu haala kanaan godhattu. Ani immoo xiqqoo gaayaa'u hin beektu iddoo meeqatti waan ejjedhuuf jecha viidiyoo akkasitti hin waraabne. Amma immoo suma kana akkanatti godhe sanuma kute malee waa biraa miti. Haala salphaa fi bareedaa daqiiqaa keessatti waan baay'ee hojjechuu dandeenyudha. Bukooma kanumarraa jechuudha waan baay'een hojjedhaan. Bukooma tokko su'uma takka bukeessee kanumarraa senemoonii kanumarraa jubiniyyaa kan egaa akkas gootaniiti daddafaati akka inni siin jalaa hin gubanneef gaggara gashaa jechuudha. Daddaftanii gaggara gachiitu isaa bishaata baay'ee salphaadha dhugaa waaqa. Hojiin isaa baay'ee salphaadha. Nyaanni isaallee akka ajaa'ibaatti. Durbochee kunoo as ilaalaa haala kanaan xumureetiin nan jira. Kana fakkaata hilaalii kuni ramadaana keessa hiika qaba. Hilaalii jechuun gamraa jedhanii maal hiika wayii qaba garuu gadi fageenyaan hin beeku malee kana fakkaata. Inna kunoo kana fakkaata. Isiniin caasiin kunoo damma itti gootu jechuudha. Haala kanaanii dammatu irra ta'a. Isiniin jedhaa hunduma isaarrallee baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuuf taanaan hin mi'aahallee hin bareedallee bakka hojii bareedaa xiqqoo daqiiqaa xiqqishuu irratti nuuf fudhannedha jechuudha. Kunoo amma keessa isaa yeroo argitan immoo kana fakkaata. Luma challaa yoo isinitti tole like share subscribe naa godhaa isiniin jedhaa. Ciao.